Maqaan kiyya Tashitee Waaqootii akkuma beektan yeroo ammaa kana magaalaa Brooklyn Parkit City Council dorgomaatiin jira. Garuu guyyaa addaa kaasni haasa'uu barbaadu filannoon bara 2024 deemaatiin jira. Guyyaa kana irraa jalqabdanii baatanii filachuu akka qabdan dursanii filachuu yoo barbaadan hanga sadaasa 4 yookiin Noovembarii 4 hanga yeroo saniititti magaalaa keessa jirtanii dhaxxanii filachuu dandeettanii. Noovembarii 5 ammoo gaafa filannoo naannoo keessanitti filachuu dandeettan. Ka isin filachuu qabdan jenneetiin isinitti himuu barbaadu keessaa tokko sadarkaa pirezidaantiitti Vice President Kamala Harris fi Governorii keenya Minnesota Tim Walz akka filattan isin gaafannaa. Akkasumas ammoo Senator fi Senator Amy Klobuchar ka yeroo hundaayyuu nu bira dhaabattu akka filattan isin barbaanna. Sadarkaa Kongresiitti ammoo bakka adda addaatti Kongresii keessaa akka dorgomaatiin jiran keessumaayyuu Congresswoman Ilhan Omar, akkasumas Congresswoman Kelly Morrison, Angie Craig, akkasumas kaawwanis Democratic Party ka bakka bu'an hundaayyuu akka filattan barbaanna. Naannoo Brooklyn Park warri galtan ammoo Speaker Melissa Hortman, akkasumas Hulda House of Representatives akka filattan isinirraa barbaanna. Naannoo Andover warri galtan Gaaddisa Birkeessa bakka jirtanitti bahaatii filadhaa qooda fudhadhaa. Kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo gabaabatu hafee ammallee irra deebi'uudhaan dursitanii filachuu ka barbaadan adharraa hanga sadaasa 4 ammoo gaafa dhuma Noovembarii 5 kanarraa namni tokkoyyuu hafuu akka hin qabne isin yaadachiisuu barbaanna. Filannoon bara 2024 kunini baay'ee murteessaadha. Ufafoo biyya kanaatiif murteessaadha. Ufafoo saba keenyaatiif murteessaadha. Kanaaf namoonni hundinuu asirraa ka dhageettan hundinuu baatanii akka filattan isin gaafanna. Filannoon kun ammoo Democratic Partiin yoo maateetiin jedhe biyyi kunini ufafoo tarkaanfachuu dandeetti. Nama hundaa ammattee deemuu dandeetti. Kanaaf akka Democratic Partiitti hundi keenyaayyuu baanee mo'achuu dandeenyu. Hundi keessaniyyuu akka qooda fudhattan isin gaafachuu barbaanna. Baay'ee galatoomaa bahaatii filadhaa waliin haa mo'annu bara injifannoo haa goonu galatoomaa. Maqaan kiyyaa Fayyinee Haajiseen jedhama. Guyyaa hadhaa kaasee isin yaa'u jirruu fi akka filannoon bara 2024 kuni filannoo barbaachisaa hedduu ta'e tokko namoonni ganda 18 ol taatanii akka baatanii filattanii isin gaafanna. Filannoo duraanii ka jalqabaa ka jedhamu ammaan tana banaa jira. Haga gaafa Noovembar 4tti deemaa jechuun inni kun. Ammaan tana naannaa isin dhiyaatutti baatanii filuu dandeettanii horofaa yookaan laayinii guyyaa sanii eeguu hoonfeene. Kanaafuyyuu guyyaa kana ammaan tana irraa baay'atii hawaasni keenya urmii 18 olii warreen taatanii sitiziina taatanii baay'atii filadhaa mirga keenyas mirga filannoo asumaan garsiifna hedduu barbaachisaadha. Hedduu nu barbaachisaa dubartoonni keessattuyyuu gabbayaa akka dubartiitti dubartiirra ni godhartus filadhaa isinin jedhaa kabajaa isin gaafadhaa galatooma kotta hawaasa keenya haa filannu mirga keenyas filannooni haa garsiifnu isinin jenna. Filannooni 2024 hedduu barbaachisaa waliin arguu jirra waan deemu jiru kotta isinin jedhaa galatooma. By the Minnesota Democratic Farmer Labor Party. It is not coordinated with or approved by any candidate nor any candidate responsible for it.